Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal. Egaa hordoftoota chaanaalii barnoota herregaa kanarratti maatii koo taatanii kan jirtan hundi keessanuu baga jiraattan jecha asumaan jalqaba irratti barattoota kutaa 8ffaa guutuu biyyaatti akkasuma guutuu Oromiyaatti iddoo garaagaraarraa qormaata ministirii qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaa kan guyyaa kibxataa eegalee fudhachaa jirtan har'aan guyyaa roobii guyyaa lammaffaa eegaluudhaaf jettanii carraa gaariin isiniif hawwaa qabxii bareedaa akka galmeessitan nan abdadha. Egaa dhaamsiin isiniif dhaamuu barbaadu akka hin sodaannee fi akka sodaa tokkollee akka hin qabaanne jecha gamanumaan barnoota herregaa kutaa 7ffaa barattoota kutaa 7ffaatiif har'aan tana qabadhee kan hin dhiyaadhe ta'a. Kunis gilgaala 7:7 barattoonni kutaa 7ffaa kan koomentii jalatti baay'een isaanii naaf barreessanidha. Egaa mee kallattumaan gara barnoota herregaa kutaa 7ffaa kanatti yoo seennu jalqaba irratti gaafii tokkoffaan akkana ja'a. Gatii giddugalaa, gatii gidduu, gatii marmaartuu fi reenjii lakkoofsa koobxii kurnan duraa barbaadi ja'a. Egaa inni kunis boqonnaa 7 jalatti waa'ee qabannaa daataati. Qabannaa daataa keessatti qabxiiwwan gatii gidduu, gatii giddugalaa, gatii gidduu, gatii marmaartuu fi reenjii ja'an kun wantoota ijoodha. Tole egaa lakkoofsa koobxii kurnan duraa hogguu jedhu lakkoofsi koobxii tokko lakkoofsi koobxii lamarraa eegalaa 2 jennee 3 5 7 11 13 17 19 20 fi 3 20 fi 9 jennee itti fufaa jechuu lakkoofsa koobxii kanneen jedhaman lakkoofsa takkaa fi mataa isaatiif malee haftee malee kan hin hiramne jechuudha. 2 yoo fudhanne takkaa fi mataa isaatiif qofa hirama. 3 yoo fudhanne 3 mataa isaatii fi takka qofaaf hirama. 5 yoo fudhanne 5 mataa isaatii fi takka qofaaf hirama. Kunneen lakkoofsa koobxii jedhamanii. Egaa lakkoofsonni kun baay'inni isaanii meeqa jenne baay'inni isaanii 10 jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jechuun baay'inni lakkoofsa koobxii kurnan duraa kanneen jennu 10 jechuudha. Isaan kanaaf gatii giddugalaa, gatii gidduu, gatii marmaantuu fi reenjii lakkoofsa koobxii akkamitti akka barbaaduu dandeenyu mee walumaan haa ilaallu. Tole egaa tokkoffaa irratti kan nuti ilaallu gatii giddugalaati. Gatii giddugalaa bira yeroo dhaynutti tole tole egaa ammaan tana lakkoofsa koobxii warra ammaan tana jenne kana yoonii fi fudhannee lakkoofsi koobxii 2 isaanan kana walitti idaanee gatii giddugalaa san barbaaduudhaaf gatii giddugalaa barbaaduudhaaf baay'ina lakkoofsota kanaa walitti idaanee lakkoofsa tarreeffaman kan lakkoofsa koobxii kana walitti idaanee baay'inoota isaatiif irraa jechuudha. Amma 2 ida'uu 3 ida'uu 5 ida'uu 7 ida'uu 10 takka 10 ida'uu 13 ida'uu 17 ida'uu 19 ida'uu 20 fi 3 akkasuma ida'uu 20 fi 9 isaan kana yoo walitti idaane 129 ta'a jechuudha. Lakkoofsonni koobxii hanga 10 jiran kun. Kana egaa amma gatii giddugalaa san barbaaduudhaaf maal goona 129 kana heeruu 10 goonaa jechuudha. 129
yeroo 10f gaafa hirru kan nuti argannu 12.9 arganna. Kun jechuun gatii giddugalaati jechuudha. Gatii giddugalaati. Gatiin giddugalaa meeqa ta'a? 12.9 ta'a jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa qoobxii tarreeffaman hanga 10 jiran kana walitti idaanee baay'inoota isaa kurnan kanaaf hiruudhaan argannaa jechuudha. Inni biraa itti aanee kan jiru gatii giddugalaa egaa barbaannee booda gatii gidduu barbaadii ja'a. Akkasuma gatii marmaartuu barbaadii ja'a jechuudha. Egaa asirraa gatii gidduu san argachuudhaaf gidduutti argamu jechuudha. Lakkoofsa gidduutti argamu. Lakkoofsota amma tarreeffaman kana yoo jennu 2, 3, 5, 7, 9 keessa hin jiru. 9 keessa hin jiru. 10 takka 13 17 19 29 qoobxii warreen kurnan duraa kanneen jennu isaan kana jechuudha. Isaan kanaaf amma gidduu gatii gidduu yeroo jennu gatii gidduu san barbaaduudhaaf yoo baay'inni lakkoofsota tarreeffaman kanaa guutuu ta'ee guutuu taanaan kan nuti godhuu qabnu isa jidduutti argamu karaa harka bitaatiinis hanga takka lakkoofnee karaa harka bitaatiinis hanga takka lakkoofnee isa jidduutti argamu lamee walitti daanee yoo lakkoofsa guutuu ta'e. Kana jechuun lakkoofsi maangoo hanga 10 tarreeffame kun lakkoofsa guutuudha. Lakkoofsa guutuu waan ta'eef 2, 3, 5, 7 hogguu jenneemma 4 lakkoofnee jirra. Asirraan as deemnee ammaas 29 kanarraa kaafnee yoo lakkoofnu 29 irraa takka 23 2 19 3 17 4 karaa harka mirgaarraa as dhufnee 4 lakkoofnee karaa harka bitaarraa as dhufnee mallee 4 lakkoofnee jidduutti kan hafu 11 fi 13 jechuudha. Jidduutti hafu meeqa? 11 fi 13. 11 fi 13 kana walitti idaanee jechuudha. 11 ida'uu 13 walitti idaanee lamaaf yoo irree jechuudha. 24 gaafa walitti idaanu 11 ida'uu 13 24 24 kana gaafa lamaaf gaafa hirru 12 arganna. Kanaaf gatiin gidduu lakkoofsa maangoo kurnan duraa kanaaf gatiin gidduu isaanii maal ta'a? 12 ta'a jechuudha. 12 ta'a. Inni itti aanee jiru mallee gatii marmaartuu. Gatii marmaartuu yookiin jechuun deddeebi'ee lakkoofsa mul'atu. Lakkoofsa amma tarreessine kana keessatti deddeebi'ee kan mul'atu hin jiru. Hundi isaatu wagguu takka deebi'e. 2 ogguma takka jira. 3 ogguma takka. 5 ogguma takka. 7 ogguma takka. 11 si'uma takka jira. 13 illee si'uma takka jira. 17 si'uma takka. 19 illee si'uma takka. 23 si'uma takka jira. 29 si'uma takka jira. Kanaaf osoonii fi 29 kun si'a lama kan deddeebi'u ta'e isa kana si'a lama deddeebi'e saniin maal jennaa? Gatii marmaartuu yookiin moodiillee ni jedhama jechuudha. Akka kana gatii marmaartuu hin qabu jennaan jechuudha. Gatiin giddugalaa 12.9 jennee jirra. Gatiin gidduu ammoo 12 ta'a jennee jirra. Gatiin marmaartuun hin jiru jechuudha. Gatiin marmaartuun hin jiru. Gatiin marmaartuu hin qabu jechuudha daataan kun. Reenjii jennee itti aanee jiru. Reenjiin lakkoofsa guddaa hir'isuu lakkoofsa xiqqaati. As keessatti akkaataa tartiiba isaan tarreeffaman kanatti lakkoofsi xiqqaan 2 lakkoofsi guddaan immoo 29. 29 kana hir'isuu 2 kan nuti argannu 27. Reenjii jechuun kana jechuudha. Reenjii jechuun garaagarummaa lakkoofsa guddaa fi lakkoofsa xiqqaa jidduu jirtu jechuudha. Kanaaf reenjiin 27 ta'a. Gaaffii tokkoffaa kanumaan kan goolabnu ta'a. Gara gaaffii lammaffaatti yoo dabarru gaaffii lammaffaan gatiin giddugala umrii barattoota 20 waggaa 20dha. Gatiin giddugalaa barattoota meeqaati? Barattoota 20 waggaa 20dha.
Barattoonni 5 gatiin giddugala umrii isaanii waggaa 17. Gatiin giddugala umrii isaanii waggaa 17 kan ta'u yoo daree gadi dhiisanii bahanii gatiin giddugala barattoota hafanii barbaadi jedhe. Asirraa amma wanti nuti beekuu qabnu gatiin giddugala umrii barattoota 20 waggaa 20dha. Barattoota 20 jechuun gatii giddugalaa isaanii argachuudhaaf amma gatiin giddugalaa isaanii argamee jira. Meeqa jedha 20 jee jira. 20 jee jira waan ta'eef 20ni kun ammoo akkamitti dhufe? Gatii giddugalaa barbaaduudhaaf gatiin giddugalaa baay'ina ida'ama wantoota tarreeffaman sanii hiruu baay'ina wantoota saniiti. Amma asirraa kan nuti beeknu barattoonni baay'inni barattootaa meeqa 20 ta'uu isaanii beekna. Gatiin giddugalaa isaanii immoo 20 ta'uu isaanii beekna. Amma gaa meeqaatu 20 hiramee meeqaatu 20 hiramee 20 nuu kenna kan jiru. Xaahiruu 20 wal qixanii ta'a 20. Kana hin beeknu waan ta'eef qaxxaamura baay'ina as jala takkaa jira. Kana 20 baay'isuu 20 meeqa ta'a? Xaa baay'isuu takkaa jechuun xaa'uma ta'a. 20 baay'isuu 20 jechuun meeqa? 400. Asirraa amma wanti nuti argannu gatiin xaa yookiin ida'amni umrii barattoota 20 400 ta'uu isaan nu agarsiisa. Ida'amni umrii barattoota 20 400 eega ta'ee amma bakka xaa buufnee egaa 400 kana 400 hiruu 20ti yoo jenne 420f gaafa yerru kan nuti argannu maali? 20. Kun gatii giddugalaati. Haa ta'u egaa 400 kun barattoota 20ti. Umrii ida'ama umrii barattoota 20ti eega ta'ee barattoonni 5 kan giddugalaan umriin isaanii amata 17 ta'ee yoonii fi daree gadhiisanii ba'an barattoonni daree keessatti hafan barattoota 15tu hafa. Haa ta'u amma gaafiin keenya maali? Barattoonni gatiin giddugala umrii isaanii 17 ta'ee yoo daree gadhiisanii bahan gatiin giddugala barattoota hafanii barbaadi jee. Barattoonni hafan 15. Amma asirraa waan takka waan beekuu qabnu jira. Barattoonni 5 kan daree gadhiisanii bahan kun umriin isaanii giddugala 17 yoo ta'e 17 baay'isuu 5 giddugala isaan 17 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 85 ta'a. Kana jechuun ida'amni duraan barattoota 20 umrii isaanii walitti daanee 400 ture kun ka barattoota 5 85 hogguu irraa irratetti barattoota 5 jechuudha. 17 baay'isuu 5 85 ta'a. 85 gaafa 400 irraa irratu kan nu hafu 315 jechuudha. Tole egaa 315 jechuun maali? Giddugaleessa ida'ama umrii barattoota nama 15ti jechuudha. Ida'amni umrii barattoota 15 meeqa ta'a jechuudha? 315. Ammallee giddugaleessa umrii barattoota 15 kana hin arganne. Giddugaleessa umrii barattoota 15 kana argachuudhaaf maal goona? 315 kana hiruu baay'inni barattoota umriin isaanii walitti damee 315 ta'uu meeqa? Barattoota 15 jechuudha. Kanaaf gaama asirratti 315 kana gaafa 15 ferru maal ta'a? 21 ta'a jechuudha. Kanaaf giddugaleessaan umriin barattoota 15 kanneen daree keessatti hafan sanii meeqa ta'a? Giddugalli umrii isaanii 21 ta'a jechuudha. Kun akka kanaa gara gaafii itti aanutti yoo dabarru gaafii sadaffaan akkana jaha. Daataan armaan gadii rooba magaalaa tokkotti ji'a 6 keessatti roobe milimeetiraan safaramee kennamedha. Daataa kanaaf gatii giddugalaa, gatii marmaartuu fi reenjii barbaadi ja'a. Egaa daataan
rooba hamma roobaa baatii 6 walitti sassaabamee kun akka kanatti isa asirratti mul'atu kana 10 7 8 8 9 6 kun kan baatii 6ti jechuudha. Hamma magaalaan tokko baatii 6 keessatti qorannoon gaggeeffamee milimeetiraan yeroo safaramutti rooba isin argatte jechuudha. Asirraa gaama maal barbaadii jedhama. Gatii giddugalaa. Gatii giddugalaa jechuun ida'ama lakkoofsa kenname kanaa hiruu baay'ina isaanii. Kana jechuun 10 ida'uu 7 ida'uu 8 ida'uu amma 8 ida'uu 9 ida'uu 6 kanneen gaafa walitti idaanu asuma 10 ida'uu 7 17 ida'uu 8 25 25 ida'uu 8 30 fi 3 33 ida'uu 9 jechuun 42 fi 42 ida'uu 6 jechuun 40 fi 8 jechuudha ida'amni isaanii. 48 kana gaama eenyuuf irraa baay'ina lakkoofsa asitti kenname kana baay'inni lakkoofsa asitti kenname kun meeqa 6 48 gaafa 6 gaafa hir'uu meeqa gahaa 8 jechuudha. Kana jechuun gatiin giddugalaa hammi rooba magaalaan argattu 8 jechuudha 8 milimeetira jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo gatii giddugalaa eega argannee booddee gatii gidduu isaaniitti argamu jechuudha karaa biraa. Gidduu isaaniitti yookiin gatii gidduu san argachuudhaaf dura daataawwan kennaman kana tartiibaan dhiyeessinaa jechuudha. Tartiibaan xiqqaarraa gara guddaatti yookiin guddaarraa gara xiqqaatti. Tartiibaan yeroo kennutti amma 6 jennee 7 itti 8 itti 8 itti 9 itti 10 akka kanatti tartiibaan jira. 1 2 3 4 5 6 jechuudha baay'inni isaanii. Egaa asirraa amma gatii gidduu beekuudhaaf gatiin gidduutti argamu yoo lakkoofsi kun amma guutuu ta'e jidduu lamaanitti lakkoofsa lamaan jidduutti argamu walii daanii lamaaf irraa jechuudha. Yoo immoo lakkoofsi koobxii ta'e baay'inni isaan tarreeffameen kun lakkoofsa qara kan ta'u yoo ta'e isuma jidduutti argamu fudhanna. Amma asiinis lama gamanatti as dhiibnee asiinis gara kanattis lama yoo as hambifne dirqama jidduutti kan argamu lakkoofsa lamaan kanaatu argamaa jechuudha 8 isaan lameen walitti idaanee lamaaf irra gatii gidduu barbaanna waan ta'eef 8 ida'uu 8 wal qixanii ta'a 16 ta'a 16 kana lamaaf gaafa hirru 8 kanaaf gatiin jidduu maal ta'a 8 ta'a jechuudha. Ammallee kan itti aanee gaafatamne maali gatii marmaartuu yookiin deddeebi'ee lakkoofsa dhufe jechuudha. Gatiin marmaartuunis yookiin lakkoofsi deddeebi'ee dhufe 8tu si'a 2 dhufe waan ta'eef gatii marmaartuun isa ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo reenjiidha. Reenjii barbaaduudhaaf yeroo lakkoofsa kana akkanatti ilaallutti lakkoofsi inni guddaan meeqa hojjenne 10 lakkoofsi inni xiqqaan ammoo 6 10 irraa gaafa 6 fuunu 4 kanaaf reenjiin 4 ta'a jechuudha. Akka kanaa gaaffii sadaffaan kanaan kan golabamu ta'a. Gara gaaffii afuraffaatti yoo dhufnes gaaffiin afuraffaanis bifuma kanaa wajjin kan wal fakkaatuu fi baay'ee salphaa kan ta'e mee gara gaaffii afuraffaattis haa deemnu. Gaaffii afuraffaarra yoo dhufne daataan armaan gadii lakkoofsa kophee barattoota 14 yoo ta'e daataa kanaaf gatii giddugalaa gatii gidduu gatii marmaartuu fi reenjii barbaade ja'a. Egaa asirratti akkuma ilaallee garrutti lakkoofsa kophee barattoota 14ti. Isaanan kana yoo walitti idaanu baay'ina isaaniitiif yeroo hirrutti jechuudha 33 kanarraa kaafne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jechuu baay'inni isaanii. Isaan kana yoo walitti idaanu hunda isaanii kana walitti idaana walitti idaanee lakkoofsa ta'e tokko ni arganna. Lakkoofsa ta'e tokko eega arganne meeqaafirraa 14 irraa jechuudha. Fakkeenyaaf walitti idaanee idaamni nuti argannu yooniif 400 kan ta'u yoo ta'e 400 san meeqaafirraa 14 irra 14 hirree lakkoofsi nuti argannu
lakkoofsi nuti asitti argannu gatii giddu galaa jedhama jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo gatii kan nuti gaafatamne gatii gidduuti. Gatii gidduu yeroo barbaannuttis akkuma isaan tarreeffamanii jiran kanatti gatii gidduu barbaaduudhaaf xiqqaarraa kara guddaatti yookiin guddaarraa kara xiqqaatti yeroo tartiibeessinutti as keessatti lakkoofsi inni guddaan kamii yoo jennee fudhanne 35. Lakkoofsi inni xiqqaan yookiin inni gadaanaan 32. Egaa tartiibaan yeroo keenyutti 32 irraa eegallee jechuudha. 32 si'a meeqa jira? Si'a takka 2 3 si'a 3 jira waan ta'eef 32 kanaas si'a 3 barreessina jechuudha. 32 si'a 3 ni barreessina. Akkasumas 33 itti aanee barreessina. 33 illeen si'a 2 jira. 33 si'a 2 jira jechuudha. Itti aanee kan jiru 34 asirratti 32 si'a 4 deddeebi'ee kan mul'ate 32 jechuudha. 32 si'a 4 deddeebi'ee mul'atee jira. 33 ammoo 33 si'a 2 deddeebi'ee mul'atee jira. Gara 34tti yoo dhufnu 34 illeen si'a 3 deddeebi'ee mul'atee jira. 35 bira yoo dhufne 35 illeen si'a 4 deddeebi'ee mul'atee jira jechuudha. Egaa amma isaan kana yeroo tarreessinutti akkaataa tartiibaan kaa'amuu qabutti yeroo tartiibaan keenyu baay'inni isaanii 14. Tartiiba kanatti yeroo qabsiifnee keenyu 32 si'a 4, 33 si'a 2 akkasumas 34 illeen 34 si'a 4 34 si'a 4 jira. 35 illeen si'a 2 jira jechuudha. 35 si'a 2 jira. Akka kanatti tartiibaan yeroo keenyutti 33 si'a 4 jira waan ta'eef takka 2 3 4 33 si'a 2 4 irratti 5 6 asii 34 bira dhufnee 7 jennaa jechuudha. 7 yeroo jennutti asiin achi kaafee jirulleen 7. Haa ta'u asirraa garuu gatii gidduu argachuudhaaf kan nuti walitti hidhuu qabnu 33 fi 34 lakkoofsa lamaan gidduutti argamuutu isaanii waan ta'eef 33 hidhuu 34 kana yeroo walitti hidhaanu 60 fi 7 ta'a. 67 gaafa lamaaf gaafa hirru 30 fi 3 tuqaa 33 tuqaa 5 ta'a jechuudha. Kun jechuun 33 maali? Gatii gidduuti jechuudha. Gatii gidduuti. Itti aanee kan nuti barbaannu ammallee gatii marmaartu yookiin deddeebi'ee lakkoofsa mul'ate. Asirratti lakkoofsi deddeebi'ee irra baay'ee mul'ate 32 fi 34 jechuudha. 32 si'a 4 dhufe 34 illeen si'a 4. Kanaafuu yeroo kanatti gatii marmaartuun deddeebi'ee kan mul'ate maali? 34 fi 32 isaan kanaan gatii marmaartuu jennaa jechuudha. Reenjii bira yeroo deemnutti immoo reenjiin lakkoofsa guddaa hir'isuu lakkoofsa xiqqaate waan ta'eef lakkoofsi inni guddaan 35 hir'isuu lakkoofsi inni xiqqaan ammoo 32 waan ta'eef 35 hir'isuu 32 3 ta'a. Kanaafuu reenjiin 3 ta'a jechuudha. Kun akka kana har'aaf asumarratti haa goolabnu. Barnoota herregaa kutaa torbaffaa kunis deebii gilgaala 7 tuqaa 7ti. Tole lakkoofsa akkaataa bifa kanaan kan asirratti isin agarsiisu ta'a. Bakka isiniif hin galletti yookiin isin dhibetti koomentii jalatti yaada barreessanii na gaafachuu dandeessanii. Egaa chaanaalii kanaaf warri maatii taatan laayikii akkasumas sheerii godhuu hin dagatinaa jecha. Warreen immoo maatii hin ta'in laayikii sheer godhuu dabalatee sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jenna.
yeroo itti aanutti wayitii gannaa kana barnoota yuutuubii kana akkamitti akka itti fayyadamtan kaniin isin barsiisu ta'a yoo rabbi fedhe. Har'aaf asuma irratti haa goolabnu. Nagaan naaf turaa, nagaan naaf jiraadhaa. Galatooma.